Akkam jirtu kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota miidiyaalee barnootaa kun tuutooriyaalii koorsii Moral and Citizenship Education irratti afaan keenya afaan saba guddaa kana afaan Oromootiin isiniif kennamaa jirudha. Naaf jirtu min isin saba qashittiin nana saba garraamii saba gaarii tuutooriyaalii faanaan olii adbaretichadha. Tuutooriyaalii keenyaan egaa chapter 2 paartii lammaffaa irra geenye jirra. Paartii jalqaba keessatti normative ethics keessa ethical egoism ilaallee xumurre jechuudha. Paartii darbe keessatti ethical egoism ilaallee xumurre. Paartii kanaan ammoo normative ethics ta'ee consequentialist kan ta'e jechuudha. Consequentialist kan ta'e utilitarianism or ethical universalism ilaalla jechuudha. Paartii kana jalatti hamma dhumaatti nafaana turan ammas affeerraa kooti eessa yoo kannay baay'ee gaarii. Egaa utilitarianism or universal ethical universalism kan jennuun kuni producing the best consequences jechuudha. Consequentialistoota jechuudha. Isaan kunis consequence ilaalii gocha tokko sirriidha yookaan sirrii miti jettee madaaluuf. Fakkeenya baay'ee isiniif fudhee isiniif kaaseera. Seensa keessatti isiniif ibseera sirriitti. Fakkeenya namoota dhukkubsatan sana fi namicha tokkicha doktorri ajjeesee namoota afur fayyise sana. Fakkeenya deeggaraan kubbaa miilaa kilaba bunaa Hararirraa qarshii miliyoona tokko namicha wayitti ergee namichi sun immoo karaa irratti namoota beelan namoota baay'eetti gargaare sana fakkeenya gurguddaa fakkeenya gaariidha inni sun jechuudha. Isa sana sammuutti qabadha. Deontologiin by the way normative ethics jala kan inni jiru consequentialist miti deontology. Duty based ethics ida duty based ethics ida. If you decided to enact on the principle of keeping promises fakkeenyaaf aadaa eegu kakuu eegu waadaa eegu jennaa mitire qajeeltoo akkasiitti jira. Waadaa eeguudhaan jecha tokko decide kan gootu raayitiidha yookaan rongiidha jettee decide kan gootu waan akkasiitiin yoo ta'e deontologistiidha jechuudhaati. Then you adhere to type of moral theory called deontology. Waadaa eeguun mataa masaatiin gocha sirriidha. Gocha sirrii teechifameedha akka ruulii tokkotti. Jedhanii warra amanidha isaan duty based ethics dha. Deontology gaaf jennu maqama isaa irraa qabattan Giriikidha jechi originiin isaa. Consequentialistoonni garuu akka sanan jedhan warri akka utilitarianism. Keeping promising yookaan waadaa eeguuni kan inni madaalamu consequence isaatiin jedhu isaan jechuudha. Deontologiin garuu waadaa eeguun waadaa eeguudha. Consequence isaa ilaaluun sin barbaachisu. Uumamuma isaatiin intrinsically waadaa eeguun gocha sirriidha. Waadaa cabsuutu immoo wrong actidha jedhu jechuudha isaani. As you will that deontological systems maintain that the central value the actor kind of act, certain features in the act itself have intrinsic value. Intrinsic value jechuudha uumamuma isaatiin gochi wayii jechuudha. Act yookaan kind of acting gochi wayii uumamuma isaatiin duudhaa wayii wajjin kan inni uumame akka deontological ethics jechuudha. Malee consequences isaa ilaaluun sin barbaachisu warra jedhani. Faallaa kanaati jechuudha. Deontological ethics faallaa consequentialistootaati. Consequentialistoota keessa immoo inni kun isa tokkodha utilitarianism. For example, a theologist would judge whether lying was morally right or wrong by the consequences it produced. Mitire akka theologistootaatti jechuudha. Theologistoota yoo jennu hordoftoota miidiyaalee barnootaa yaadadha. Theologistoonni sadiidha ilaalaa jirru ethical egoism, altruism fi utilitarianism or ethical universalism. Utilitarianism. Isaan kun theologistoota jennaan jechuudha. Akka theologistootaatti gaa sobuun yeroo itti moraalii right ta'u jira jechuudha. Moraalii right yeroo ta'u jira. Sirrii yeroo ta'u jira jechuudha sobuun. Fakkeenyaaf sobdee namaatu araarsiteetta ta'e
konsikweensiin isaa gaarii yoo ta'e sobdus gocha sirrii dalagdeeti. Gocha sirrii dalagde. Konsikwensii isaatiin kan madaaltu. Konsikwensii inni produce godheen jechuudha. Akka immoo fakkeenyaaf akka etikaal egoizimitti sobdee aangootu qabaate waa ta'e tokko jechuudha. Sobdee waliin nooftee cabarbartee aangootu qabatte. Konsikwensiin isaa gaarii taanaan sirrii dalagdeetta. Kanaaf sobuun yeroo sirrii ta'utu jira akka tiiloolojistootaatti. Just kan laalamu konsikwensiidha waan ta'eef. Garuu akka diyoontolojistootaatti sobuun sobuudha. Sobuun sirrii miti yeroo hundumaa sirrii miti jechuudha. Sobuun yeroo hundumaa sirrii miti akka isaaniitti. Waada cabsuu warra akkasiitu jechuudha. Baay'ee classical utilitarianism gaaf jennu warra dulloomaa jechuudha. Akka utilitarianism ta'anii warra durii jechuudha. Keessumaa dur kan eegale barreeffama eenyu keessatti argattu yaada utilitarianism kana barreeffama Epicurus keessatti kan argatta. Epicurus Greek philosopheridha. Philosopherii falaasamaa biyya Greekiiti. Kan inni jiraate dhaloota Kiristoos dura bara 342 amma 270tti kan inni jiraate. Epicurus jechuudha. Yaada utilitarianism kan yeroo jalqabaatiif nama kaasee jechuudha. Epicurus maal jedhee pleasure is the goal that nature has designed for us jedha. Jechuun boqonnaan sammuu kan gammachuun inni jedhamu kuni uumamni kan nuuf kennedha jedha jechuudha. Waan hundumaa egaa karaa achirra kaaneetu madaalla jedha. It is also the standard by which we judge everything good. Waan gaarii ta'e hundumaa achirra kaanee madaalla jedha. Epicurus achirraa ka'eetu yaadni utilitarianismii kun kan inni gara ammayyaatti immoo dhufe jechuudha. Kilaasikirraa gara ammayyaatti kan dhufe jechuudha. According to this view, rightness and wrongness are determined by pleasure or pain that something produces. Wanti tokko sirrummaansaa yookaan al sirrummaansaa kan murtaa'u maaliini? Pleasure fide moo pain fide jechuun boqonnaa sammuu fide moo yookaan immoo dhukkuba fide nurratti produce godhe jechuudha. Yookaan consequence jechuudha. The classical expressions of utilitarianism do appearing in writing of two English philosophers and social reformers, Jeremy Bentham and John Stuart Mill. Jeremy Bentham kan jiraate kan bara kana John Stuart Mill kan jiraate bara kanarra isaan kun barreeffama isaanii keessatti isin argama jechuudha. Yaadni maali? Yaadni utilitarianism. Baay'ee adda ta'u jarri kun wal qoodummoo sumattu. Hedonistootani jarri kun Bentham fi Stuart Mill hedonistoota. Bentham kan inni deeggaru quantity over quality. John Stuart Mill ammoo quality dha kan inni deeggaru, quality over quantity deeggara. Inni sun immoo jarri kun lamaan hayyoota jaarraa 20ffaa keessa jiraatanidha. Jeremy Bentham fi John Stuart Mill jechuudha. Seenaa isaanii bal'inaan dubbifachuun dandeessu siin fayyada ta'e. They were the non-religious ancestors of the 20th century secular humanists. Jarri kun lamaan isaanii non-religious ancestors abbootii sekularii jechuudha. Kan non-religious abbootii amantiin turre jechuudha. Jarri kun jaarraa 20ffaa keessa hayyoota jiraatanidha jechuudha. Isaan kun humanistoota jechuudha. Humanistoota jechuun maal jechuudha? Warra akkamitti optimistikiidha waa'ee dhala namaatiif. They were optimistic about human nature and our ability to solve our problems without recourse to God. Dhalli namaa utuu kadhannaa malee yookaan maal malee mo'aartii malee yookaan waan biraatiin utuu fayyadamin ofii isaatiin rakkina ofii isaa furachuu hin danda'a. Dandeettii akkasii qaba. Optimistic jechuun bakka hin jiramin waa'ee dhala namaatiif dhalli namaa rational beingidha. Dandeettii qaba jedhanii dhala namaa irratti ofitti amanamummaa warra qaban jechuudha. Isaan suni humanistoota jechuun warra akkasiidha. Dandeettii namaatti warra amanan, dandeettii qaba namni. Dandeettii isaatti fayyadamee rakkoo ofii furachuu hin danda'a. San dura garuu hin beektu namni baay'een isaa kadhannaadhaan malee wanti kun ta'uu hin danda'u jedha yookaan immoo mo'aartiidhaan malee hin ta'u jedha. Waaqarratti horkanne malee jedha. Namni baay'een nama amantaa ture san dura jaarraa kana dura booda humanistoonni
dhufanii namni bada waan akkanatti hirkachuun qabu dandeettii isaatti himanuu qaba jedhanii optimistikidha jechuudha waa'ee namaatiif. Namoonni kun beektonni kun jechuudha they engaged in a struggle for legal as well as moral reform. They were impatient with the rule-bound character of law and the morality in 18th and the 19th century Great Britain and tried to make the law serve human needs and interests. Kan isaan qabsaa'aa turan legal reform haareffama seeraa jechuudha miti legal reformiidhaaf moral reformiidhaafis qabsaa'aa warra turanidha. Jarri kuni rule bound character of law jechuun seerri yeroo ba'u akka rule bound akka ta'u morality akka of keessaa qabu safuu akka eegu warra qabsaa'aa turedha. Jarri kuni seerri ba'u kun nama kan tajaajilu ta'uu qaba. Human needs if interest kan guutu ta'uu qaba. Waan nama barbaachisuu fi fedhii namaa kan guutu ta'uu qaba. Seerri gaabba'u jedhanii warra qabsaa'aa turanidha. Akkasuma filoosofii seeraa keessatti isaan kanneen barattoonni seeraa gaaf join gootan sirriitti barattu. Jireenya Bentaam keessumaa jechuudha. Natural law irratti jireenya Bentaam jechuun goota akkasii natural law keessatti common law Biriteenii keessatti seerri Biriteenii jechuun seera sareedhaan baay'ee nama jedhedha. Nama baay'ee jajjabeessa ture baay'ee. Well tokko tokko laalla Jeremy Bentham quantity over quality kan inni focus godhu Jeremy Bentham quantity irratti baay'ina irratti jechuudha. Baay'ina irratti kan inni focus godhu insafara hedonic unit kan jedhu qaba. Insafara Jeremy Bentham maali isaanii wanta kana torbantu jira. Pleasure yookaan painidhaaf wantoota kana torban safara intensity isaa duration isaa certainty, nearness, fruitfulness, purity, and extent. Wantoota kan torban safaree waliin madaalchisa. Yoo pleasurein pen irra caaleera ta'e gochisuun sirriidha jedha jechuudha. Welmeen duubatti deebinee ilaalla. There are two main features of utilitarianism according to Bentham jechuudha. Both of which Bentham articulated. Amaloota utilitarianism lama lafa kaa'a. Jeremy Bentham tokkoffaani consequentialist principle jedhaan. Consequential principle or theological aspect. Kana jechuun immoo akkuma beektan stated that the rightness or wrongness of an act is determined by the goodness or badness of the result jechuudha. Yoo waan gaarii fideera ta'e rightidha. Sirrummaan yookaan al sirrummaan gocha tokko kan madaalamu yookaan kan murtaa'u waan gaarii argamsiise moo waan badaa argamsiise kan jedhu irratti hundaa'eeti. Consequence irratti hundaa'e indi justify means kan jennu sana jechuudha gabaabumatti. Kan laallamuu qabu yookaan kan lakkaa'amuu qabu maalidha? Indiidha. Dhuma laaluu qabda. Kana jechuun fakkeenyaaf ati hin duroomte jennu. Akka feetittis duroom. Saamii duroom. Waliin dhahi duroom. Ajjeesii duroom. Garuu duroomuu feetu barbaachisaadha. Consequence isaa gaariidha. Yoo ta'e indiidha mira inni sun gooliidha. Gooliin kee duroomuudha. Kanaaf karaa kamiyyuu deemi karaa irra deemte miti kan laallamu. Akka deontolojiitti immoo faallaa kanaati beeka. Jeremy Bentham waan akkasii karaa miti kan laallamu means jechuun karaa irra deemtee dhufteedha. Indi jechuun immoo goolii waan barbaaddisan consequence sana. Kanaaf gooliidha kan lakkaa'amu kan laallamu malee karaa irra deemtee consequence sun argame miniidha. Utility principle immoo jira. Feature utilitarianism keessa tokko utility principle or hedonic aspect isaa jira. Said that the only thing that is good in itself is some specific type of state. Okay, gochoonni tokko tokko gudii ma warri ta'an jiru jedha. Fakkeenyaaf pleasure boqonnaa sammuu, happiness gammachuu, welfare nageenya. Isaan kun uumama isaaniitiin specific warra ta'anidha. Isaan kun gaarii warra ta'anidha. In itself jechuudha. Akka Jeremy Bentham jechuudha. Akkuma isiniin jedhe hedonic unitidhaan kan inni safaru isiniin jedheera. Jeremy Bentham jara kana in dabala walitti torban isaanii. By summing the seven aspects of pleasure. Kanaaf intensity isa.
fakkeenya tokko isinii kaasu fakkeenya gaariillee isinii ta'uu danda'a garuu nyaata nyaachuu isinii kaasu nyaata nyaachuun gaariidha moo gaarii miti hin madaalla kan akka jiranii bentaa miti jechuudha buddeen nyaachuun. Buddeenuma nyaattuun isin immoo ala teessanii warri hordoftanii jirtu garuu warri piizaa fa'aa warri nyaattan isinii ilaallatu. Buddeen nyaachuu intensiitiin isaa hammami jechuun nyaata nyaachuun amma akka konsikwensii isaan laaltu beekaa jarri lachuu jiranii bentaa miste Joon Stuart Mill utilitarianism tasiniin jedheera konsikwensii isaa buddeen nyaachuudhaan amma akka beela baatu minire beela baatu. Beela ba'uun keessa intensiitiin isaa hammam beela sin baasii nyaannis waan jedhu jechuudha intensiitii isaa. Dureeshinii isaa yoo jennu yeroo muraasaaf moo yeroo dheeraadhaaf beela sin baasii nyaannisu. Baay'ee kan biraas ta'uu danda'a seeksii fa'aa ta'uu danda'a. Fakkeenya isin fudhadhe malee jechuudha. Sarteenitiin isaa dhugummaan isaa dhuguma buddeen sun beela sin baasuun isaa niirna isaa itti dhiyeenya isaa. Fruitfulness jechuun milkaa'umsa iji isaarraa argamu. Buddeen nyaachuu sanaan bu'aan argamu iji argamu. Purity qulqullina isaa fi akkasitti bal'ina isaa iskooppii isaa jechuudha. Kana hunda walitti dabaleetu yoo pleasurein peenii irra caalee irra ta'e quantitiitu quality irra caalee jedha. Quantity over quality jedha jiranii bentam hedonic unit jedhaan jechuudha. Hedonic unit kan jedhamu safara. Gaafsan wanti sun sirriidha jechuudha. It is simple in that there is only one principle to apply. Akka jedhanii beentaamitti jechuudha. Principle yookaan qajeeltoon tokkittiin jechuudha. Maalidha? Maximal pleasure jechuun boqonnaa sammuu maal gochuudha? Dabaluudha, guddisuudha fi minimal suffering dhiphina immoo hir'isuudha. Dhiphina hir'isuudha. It is commonsensical in that we think that morality really is about reducing suffering and promoting benevolence or kindness. Commonsensically jechuun isa akka namni baay'ee yaadutti jechuudha. Scientifically miti garuu akka namni baay'ee fudhatutti moraalitiin maaliiti? Moraality jechuun bakka suffering hir'isuudha. Dhiphina hir'isuu fi benevolence immoo dabaluudha. Promote gochuudha guddisuudha benevolence or kindness gaarummaa jechuudha namaaf ho'u namaaf gaarii gochuu dabaluudha jennee yaadna namni baay'een kanatu safuu gaariidha gocha gaariidha jenna yeroo baay'ee. It is scientific simply make quantitative measurements and apply the principle of impartiality akka jiran beentaamiitti jechuudha. John Stuart Millidha inni biraa immoo John Stuart Mill maal jedha? Quality over quantity jedha inni sun quantity over quality ture jiranii beentaam jechuudha. John Stuart Mill quality dha kan inni jajjabeessu nyaachuu qofti fakkeenyaaf nyaachuu qofti gaarii mini akka jechuudha. Gaarii mini yoo taane isee bakka lamatti qooda pleasureii bakka lamatti qooda tokko lower order kan jedhu jira lower order jedhee qooda. Isaan sun eating nyaachuufa dhuguufa drinking sexuality resting and sensual titillation kan sensuous titillation jiraani qaama ofii gammachiisu jechuudha bakka sensii ofii gammachiisu isaan kun lower order or elementary pleasure jedhee waama isaan kanaan quality warra hin qabnedha isaan kun jechuun qulqullinni isaanii akkasuma ramii jedha. John Stuart Mill fakkeenyaaf nyaachuun booyyeen nyaatee quufuurra jedha Aristotle booyyeen nyaatee quufuurra John Stuart Mill Aristotle yoo Socrates yoo gammade wayyeedha booyyeen nyaatee quufuurra karaa biraa immoo gowwaan nyaatee quufuurra Aristotle yoo aare wayyeedha kana jechuun maa jechuu barbaadetti beeku booyyeen elementary pleasureidha kan inni raawwatee nyaateen quufe garaa guuttate. Aristotle immoo isa mini Aristotle filoozofiitti beekumsatti kan inni gammadu beekumsa gaafa argate isaan sana higher jedhaan isaan sana higher or higher pleasure jedhee waaman. Aristotle kan inni gammadu nyaatatti miti dhuguutti miti seeksiidhaanii miti boqonnaadhaanii miti
qaama ofii gammachiisuudhaan seensi ofiitis gammachiisuudhaan himini. Aristootil kan inni gammadu barumsa, beekumsa, creativity, intellectualityidhaan. Kanaaf hamma gowwaan nyaatee quufu Aristootilitti yoo hammaate wayyaa. Aristootili yoo maal jennaa yoo aaree wayyaa akkasitti jechuudha. Moojjila keessanirra hin jira jechamni kun. Na bakka lamatti qooda jechuudha. Just quantity otoo hin taane kan laaluu qabnu quality laaluu qabnaadha. Quality isa. Warri kun warra quality olaanaa higher order pleasure jedhee qooda jechuudha isaan kana. John Stuart Mill jarri lachuu garuu wanti isaan tokko godhu yoo jiraate hedonistoota dabalee immoo ilaalchan isaaniiyyuu utilitarianistoota jechuudha. Although the lower pleasure are more intensely by the way laalama ga'ama intensity isaa utuu ilaaltanii jarri kun baay'ee sin boqochiisanii yeroo sanatti fakkeenyaaf kan akka nyaachuuf beeloftanii faayiruu nyaata dheebottanii yeroo dhugdan seeksii saalqunnamtii waan akkasii boqonnaawwan kun intensitiin isaanii baay'ee olaanaadha jechuudha. Amma akka Jeremii Bentaamitti silaa warri kun consequence olaanaa fiduudha. Gratifying argite dafanii sin boqochiisu garuu yoosumadha kan irraa sinirraa deema sin hin turan jechuudha. Deebitanii beeloftu deebitanii immoo seeksis yaaddu deebitanii immoo dheebottu argitanii sinirra hin turan beekumsa maal warri ta'an kun garuu long termidha isaan kun. The higher pleasures tend to be more long term, continuous and gradual. Argitanii baay'ee itti fufaadha jechuudha isaan kun. Long termidha jechuudha. Long termidha. Kanaafi quantity wayyaa kan jedhe jechuudha. Quantity wayyaa kan jedhe. John Stuart Mill argued that the higher or more refined pleasures are superior to the lower ones. Argitanii more higher warri ta'an warra lowerii kanarradha wayyu jedha jechuudha. Warra akka dhugaatii nyaata seeksii boqonnaa sensual titillationii kanarra in wayyaa maaltu beekumsi scientific beekumsi saayinsii intellectuality creativity jechuudha. Waa uumuun kun warra lower orderii kanarra in caala. Kanaaf gowwaan nyaatee quufurra Aristootili yoo aaree wayyaa kan jedhe John Stuart Mill jechuudha. Well, humans are the kind of creatures who require more to be truly happy. Namni baay'een gammadu barbaada. They want the lower pleasures. Namni baay'een lower pleasure sana kan inni fedhu kan akka seksii maal sana jechuudha. But they also want deep friendship. Namni garuu yeroo akkasuma immoo deep friendship. Isaan kun higher pleasureidha. Deep friendship, hiriyyummaa gad fagoo, intellectual ability, dandeettii, culture, aadaa, the ability to create and appreciate artii uumuu fi dinqifachuu, knowledge and wisdom, beekumsaa fi ogummaallee hin jaallata akkuma kana dhalli namaa jechuudha. Hordoftoota miidiyaa dirree barnootaa kun tuutoriyaalii moral and citizenship education irratti isiniif kennamaa jirudha. Tuutoriyaalii faanaan olee baratichaan ture. Tuutoriyaaliin keenyarraaf monnu ga'eera. Paartii sadaffaa yuunitii lammaffaa yookaan chaaptarii lammaffaa act and rule utilitarianism jedhu immoo paartii taanutti ilaallaa jechuudha. Tuutoriyaaliin keenyarraa gabaabumatti kana fakkaataa ture. Waan nafaana turtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Miidiyaa keenya faaraa warri taatan immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Nu hordofaa Telegram chaanaalii miidiyaa dirree barnootaa join gochuudhaan odeeffannoowwan dinqisiisoo tola shamatadhaa. Akkuma kana immoo maateriyaaleewwan barnootaa achirraa argattu nutti makamaa nu faana ta'aa. Ulfaadhaa galatoomaa. Akkasin jaalladhu immoo hojiin sin argisiiseera. Bye bye.